Tole shamarra fuunee nageenya keenya kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u jedha maatiiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii onu bira hundiyyuu nagaadhaaf waaqaafaa galatu har'a keessummaa waliidhaan wal baraa jechuudhaaf jennaan keessummaa akkas qaanoftu ija sodaatu tokko maali in sodaatiin kaanillee intinaarra jiru kaameraa waraabaan jirus keessummaa baay'ee qaanoftu tokko ganama kana keessummaa qabaadheen ture. Egaa keessummaan koo nagaa isiniif dhaamteetti garuu isinitti baatee nagaa isiniin jechuun immoo hin sodaatti jechuudha. Bara kana keessa namni nama sodaatu jira ni jira jechuudha. Anillee jira jedhee yaadne ani na sodaadhan jedha garuu ati immoo dhiisi bakka akkasiniin jedha miirra ganama qursiiwwan hojjennee nyaanne keessummaadhaaf qursii akkamii hojjedhee yookiin qopheesse akkan eegin isinitti himuudhaaf hin jedha. Guyyaa ta'e tokko gara baadiyyaa akkas kana deemnee ganama kaanee qursii waan nyaannu dhabna. Egaa nyaanni illee hin dhibu wanti nyaatamu baay'eedha kan nuuf ta'etu keessaatii hin argamu jechuudha. Ganama ruuzii nyaatu galgalas ruuzii nyaatu guyyaas ruuzii nyaatu moo waanuma akka chiizii dubanii maalii isa jedhan kana nyaatu maal nyaatu ishee yoo nyaatan malee immoo hin jiraatanii ta'a. Kuni gaafa waliin wallaalchisu waan ta'e tokko hojjenna jechuudha. Innis caccabsa daakuu intinaarraa qamadii mata maalidha maqaan qamadichaa qurquraadha lakki qurquraan adiidha maal jetti qurquraa miti qamadii mata diimoo kan jedhamu inni beekama biyya keenya keessatti gosti midhaan kanaa beekamaadha qamadii mata diimoo sanarraa caccabsaa hojjenne jechuudha bakka sanatti caccabsaa hojjenne qursii bareedaa ta'e tokkodha kan nuti nyaanne bakka sanatti. Guardiyaa koo kun immoo gaafa sana in ta'u naan jechaa turte in ta'a hin ta'u osoo jennutti wal muggunnu ilma ta'ee ilma nyaatame jechuudha gaafa sana galee immoo hojjechuudhaaf naa dhufuu didee har'a immoo mana kee dhufa ganama kana isa gaafa baadiyyaatti hojjette sana hojjedhuuti na eegee naan jetti. Tole jedhee hojjedheeti ishee eege jechuudha kun immoo qursii bareedaa ta'e qursii intinaarraa hojjetamu jechuudha. Qamadii mata diimoodha. Asitti maal jedhu duqeetii quxurii lammaffaa number 2 kan jedhamudha jechuudha. Tokkoffaa osoo hin taane lammaffaa isaati. Number 2 jechuun qamadiidha. Qamadii mata diimoo. Akkas isiniin jennaa. Maali dhiisika? Nagaan gaafadhu jetti silamaan kaatiin dubbisuuf immoo akka midhanii. Sodaatiin qaareen abboo. Ani intinaa fuula kee waraabaan jiru sirumaayyaan intinaa irratti bahee hin jiru intinaa rekoordii gochaan jira sii galee miti akkasi garuu gara fuulaatti isaa waliin wal baruun kee waan himan oolle maal sodaatta. Kanaaf warra keenyaa maal seetanirree achirraa isinis qursii hojjetattanii akka nyaattan biyya keessatti illee jechuudha yeroo hundumaa xaafiirraadhaa miti caccabsaan kan hojjetamu daakuu furnoorraa illee hojjetama. Qamadii irraallee hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Waanuma qaban yoo fayyadamanii rakkina tokko hin qabu yookiin immoo cubbuu hin qabu keessumattuu warrooti abbaa manaa fa'aa qabdanii ganama kaanii yeroo itti qursii hojjechuun nama rakkisuu danda'a tarii daa'ima fa'aa qabaachuu dandeessu. Ishee kanarraa nafa hojjettanii waan akka caccabsaati jettanii abbaa manaa keessanii otoon isinitti mufatiin otoon natti barfachiiste daftee hojjechuu didde isiniin jedhee isinitti hin dudduutiin daftanii gaggeessuu dandeessu. Isiniin jechuun barbaade asumaanii akkaataatti hojjetamu immoo yeroo itti aanutti walumaan hojjennaa isinitti agarsiisuu hin danda'a maaltu akka barbaachisuu fi akkamitti akka hojjetamu jechuudhaan kanaan hojjedhe zayitii weeraatiinidha. Weeraa zayitii yookiin oliif ooyilii isa jedhamu sanas ta'es zayitii noormaalii qabaannanii gahaadha bakka. Maani dirqama weeraa ta'uu qaba. Yeroo xaanutti immoo zayitii noormaaliidhaan hojjedhee isinitti agarsiisa. Yeroo xiqqoodha kan isin yoo xiqqaate daqiiqaa yoo baay'ate daqiiqaa 15 keessattidha kan isin xumurtanii isiniin jedha. Oolmaan guyyaa har'aa kana fakkaata. Qursiin keenyarraas akkuma argitan kanadha. Nama jechuun barbaade keessummaa akka kanatti hin galchee har'aa intinaa sunis nyaanni sunis jaallatamee jira karaa keessummaa sanaa isinis akka jaallattan hojiin qaban isiniin jedha.
Yoo waan nu dhaggeeffattaniif galatooma bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa. Baay'ee.